سيدا ما سيدا قيانا جولنا خبر زيفتا قانا شادنا خبر جيزي والله لازم أجل دي شهادة سينما كمان كذا Garuu hanga dimbuuf na cubbuun irra keessanii na arrabsitanii annama si sodaadhu hin kaaduusi. Ammoo abbaa kuchisen beeku kutee jira sherrii adii hin beeku. shabakaan duraanuu na qaqqabaa ture waayifaayin kiyya dadhabaan beektanii sana qabee kan nazar bee jennaan uffadhee akkasumaan bahe awwaan takkaa guban qabu. Cubbuun na arrabsitanii mee amma immoo rabbiin dhiise harma na arrabsee akka qabda. Ammoo rabbi dhiisuun mirga kiyya. Anumaa dhiise malee umman islaamaan dhiifu. Isini wanni sin naman goonin jiru manni komeenti. An dubbii keessan beeku eegan aguun deebi'uun maal jee gaafadhee keessatti daannaa himtee. Muuziqaan isin jee dhiise. Arrille quraana qara inaan jee waadana galchee kute. Maal khayri anaan fedhurraayi. Nin kabajan hin jaaladha shari'aatti. Yeroo jalqabaa jaalalli eessas si qabe akkamis si qabe jedhee gaafadhe jaalalluun akkame hankama heerume of argeenaan jedhe. Atu qabadhu shahaadaraan jedhan Allah eessatti qabataaf. Yesus naman tu itu berteraafin hin fada. عليه الصلاة والسلام نبي إيسا هنقول بوتي يتقجالان جالت دانو إيه نيو نبي إيسا جالت جوران كفر إيه نيو غرتنسي أمن تسلاما عججا كان نبي إيسا جالت دوبليين نبي إيسا تين جالت دمالي ربي جين جالت أمو Naman tu kan jualan Yesus. Warri komeenti jalan dia sharri facaafattus ofiifi khayri facaafattus wajib. La ilaha Balawan situ boy madam. Jolena kabar sida wallahi. Rabbuma be khayri namatin sharri nama rabbi qofatu dilirra qulqullaayu dogogoru malla dogogora kanya wajin dogogore na jolaadani ibduru nullaalina nutififu bata kanya bakkan buun. Maal jee gaafadhee keessatti daannaa himtee isiin sinayxeeti iddutti shabakaan qabee dalagaadhaaf warri arabaa yaabee guchi kuttee deebitu atiis laayivii san hin seenne shabakaan si buusee warri mana keessalleen akka malitti hubate akka waan isiin beekaadhaati quraana qareennaan isiin beekaadhaa si buuftetti watanna fakkaataa waan kanaatu isin telefoonaa biraan jirtu. waan kanaatu warri koomattiidhaa akka walitti hubateeti. Shabakaan buusee anillee sa'aatiin na muddaara markazaaf fiigaara sa'aan sadii yoo sanna bira an markazaaf fiigee nama onlaayina irratti hin deebine ani. Amma wanni dhufteef guddaan tokko wal hubannaa dhabuudhaa jira warra komantiidhaatii fi kuullee iddoo warra komantiidhaatii fi maasiddullee wal hubannaa dhabuudhaa jira warra komantiidhaa akka waan isiin beekaadhaa si buuftu dubbatan fakkaataa achirraa kaniiti kuullee arrabsanii kuulleen miira keessa galtee jechoota garii dubbattee siifillee ragaa baateetti ani sheerriyaa adii wajjin hariiroo gaariin qabaa anaaf obboleessaa akka abbatti isiin laalaa namnummaan jaaladhu isatti ragaa sii baate warri komantii kun garuu beektaa irredduun wal keessa laaqaadha miira keessa nama galchanii waan kana sheekha akkuma ati gartee garaadha aaran qabaanne gartee isiin sin buufne warra komantii kallee addaan baasii fi keessa himii fi